kagaafatamaa jirutti achitti itti hime sanumaan isaanis achi turanii jechuudha nagommaa keessaniif dhufna jedhanii achi booda gaa anis niin dhaqee waan dhaqu ifboodee deebi'ee ammattatti haalli mijaa'u jennaan tola jenneetuma ifboodee deebinee jechuudha. Kanaaf haalli waliigalaa gaa yoo laallee dhugumatti uummanni keenya kan keessa jiru kan ala jiru dhaabni if keessatti seera qabaa sirna qabaa rakkina jiru hundaa if keessatti ni fixata wanni dhumannes hin jiru sabatiinsa qabaatee uummanni keenya kan ala jirus kan keessa jirus obsaan bilchanaan fageessa yaaduudhaan waan xiqqoo takka hundaa hafarsuudhaan osoo hin ta'in akkaataa itti waan dhaabni isaanii fuula dura ibsa kennuuf qajeelfama kennuuf eeggatee nagayaan hojii isaa miseensonni innis sadarkaa olaanoo sadarkaa gadaanuu hundinuu hojii masfiit irratti bobba'uu malee waan biraa keessa kan seen wanni hundinuu ni qajeela wanni qajeellees hin jiru namni mariidhaan waa hiikkataa mariidhaan waa furataa sirnaas qabna seeraas qabna kan akkasumatti yoo quba qabaatame gaariidha jechuun wanni hundi yooniif immoo faallaa hubatameetiin akka malee kan deemu taate qaabsuma keenyaatu jalaa miidhama wareeguma qaqqaalii bara dheeraa oofne asfinne kanaatiitu nu jalaa akka malatti hiikkaan taane argateetiin rakkoon taane keessa bu'aa jechuudha. Kan akkasitti hubatuudhaan suuta tasgabbaa'anii namni bilchaadhaan yoo akkasitti hojuma isaati irratti bobba'ee gaariidha kan jennuun dhaamaa jechuudha. Disargaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo har'a guyyaan hagayya tokko bara 2020 kan argamnu magaalaa Finfinneetti. Guyyaa har'aa kana hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi itti aanaan Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa erga ganama hojii idileetiif waajjira muummee Gullalleetti argamu seenanii booda humnoota mootummaa kan nageenyaatiin waajjira baafamanii gara mana jireenyaa isaaniitti deebifamuu dhageenye. Maaltu maal ta'eeti hoogganoonni dhaabaa waajjira dhaabaa yookaan waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamu baafamanii gara mana jireenyaa isaaniitti akka deebifaman kan taasifaman. Kanaan alas waajjiricha namoonni gara waajjiraa kana seenuu akka hin dandeenye humnoota poolisaa fi nageenyaatiin dhoowwamaa akka jiran ofii kan keenya hubannee jirra naannoo sanatti argamnee jechuudha. Akkuma hundi kan keessanuu dhagaa turtanii fi hordofaa turtan dhuma baatii adoolessaatii jalqabee hanga guyyaa har'aa kanaatti walgahii adda bilisummaa Oromoo waajjira adda bilisummaa Oromootti gaggeeffameen walqabatee odeessa adda addaatu deemaa ture. Dhimmi kun dhimma dhaabaati. Murtii karaa dhaabatiin karaa koree seeraaf to'annootiin murtiin hanga kennamu hoogganoonni dhaabaa fi miseensonni dhaabaa hojii idileetti bobba'uu qabu jechuudhaan koreen seeraaf to'annoo kan adda bilisummaa Oromoo ibsa baasuus gabaasuun keenya ni yaadatama karaa fuula Facebook fi sooshaal miidiyaa bifa adda addaatiin akkasuma miidiyaaleen adda addaatillee gabaasaa turani. Eegasuu hoo har'a hoogganoonni dhaabaa olaanoon waajjira dhaabaatii akka hojii hin seenne kanneen seenan akka bahan taasifamuun kanneen seenuudhaaf turan ammoo akka hin seenne ugguramuun poolisa humna nageenyaa poolisaan marfamanii gara mana jireenyaa isaanii geeffamuun maaltu maal ta'eeti? Dhimma kana ilaalchuudhaan Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi itti aanaan Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waloon ta'uudhaan ibsa laatanii jiru. Guutummaa ibsa kana akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Hordofaa. Gaarii asii yeroo darbee nageenya keetii fi mana turii jedhamuun wal qabatee sana miidiyaaf ibsineerraa ergasii immoo telefoonatti cuccufamanii haala dhalateen sanas miidiyaaf ibsineerraa gidduutti walga'iin ta'uu sanas haala adda addaa dhalatu miidiyaa hanga beeknu ibsineerraa anis Jaal Araarsoosii warri kaanisii amma kaleessa asiitii waan mana turuu sana nageenyaaf jedhamu sana mana nageenya kee tikfataa hojii deemuu dandeessanaan jedhanii achi waajjira waliin deebi'ee har'as akkasuma waajjira dhaquudhaa dhaqee
waajjira dhaqee garuu naannoo sanatti xiqqoo ishee girgirrii poolisii dhalate. Isa kana keessatti amma achitti nagaama waajjira dhaqeanii booda Jalla Raarsos waajjiruma dhaqee akka bahuu jedhame kuni wal gaafannee nuti maali situ waamee moo attamii ka jedhu karaa isaas akka quban qabne hubadhee anis quban qabu wal gaafannee egaa amma asitti wal argine dhimma kana dhimmi kuni waan gara nuti barbaannee fi gara nuti beeknetti deemaa jiraachuu hubanne maa irratti wal haasofne nuti dhaabni kuni caasaa qabaa sirna qabaa waa hundi sirna keessatti dhumachuu danda'a karaa keenyaa fi karaa miseensotaa ammarraa jalqabee hundi hojii isaa guyyaa sabatiinsaan akka hojjetu inni kaan sirna dhaabaa keessattii fi caasaa dhaabaa keessatti xumuramuu hundi keenya ka itti amannuu fi ka itti waadaa seenne waan ta'eef isuma kana hordofamee akka xumuramu kana ummata keenyaafis miseensota keenyaafis hundaatiif ibsuu barbaanne kanuma sakaan walitti deebineeti bal'inaan haala sabatiinsa ta'u keessatti nus walitti haasofna caasaan keenyaa fi sirni ka seeraan qabnu sunis sirnaan waan jiru sana hundi hordofaa kana keessatti ka gadi jabeessinee dhaammannu qaamni kamuu sadaffaan dhimma kana keessatti seenuu hin danda'u seerri dhaabaa keenya sin dhorku kana akka nurraa dhaabbatan waamicha goonaa fi tarii odeessa isaan ga'e hin beeknu nuti karaa mataan keenya isaanis waan rakkatanii akkas goggodhu sichi adda baafannaa kanuma ka ammatti ibsuu barbaannu fayyaa ta'aa ulfaadha. Ayyee akkuma hundi keenya waliin quba qabnutti dhiyeenya kana adoolessa 26 walgahii gumii sabaa tattamaa godhuun keenya ni yaadatama. Kanumarraan qaqqabee egaa hagi dureenis akkuma mana turu jedhamee akkuma reefu ibsetti mana ture sanumaan nutis haaluma jiru waliigalaa lallaaluudhaan gaafii miseensonnis gaggaafataniin kana kanaan akkaataatti qaabsuma kana jabeessuudhaa fi fuuldura tarkaanfachiisuudha jecha namni isa gaggaafannaa wal geenye san booda immoo eega xumuranne boodaas gaa hagi dureenis asuma akka mana ture akkuma jabeessanitti hin baane boodarra immoo kaleessa kan lakkifamee jechuudha. Kaleessa guyyaanis guyyaa iidaatii isaan waajjira dhaqanii nuti immoo waajjira hin dhayne ganama kana yeroo dhaynu ijoolleen bilbiltan itti himtee akkasii waajjira poolisootaatu jiranii natti himanii anis bilbilaan dubbiseen ture jechuudha ijoollee. Hayyee waan dhufaniif nagummaadhaaf dhufanii waan hundaa'uu isin akkuma keessan seenne kayyoon waan hojii isaanii haa hojjetanii mucaa ka gaafatamaa jirutti achitti itti hime sanumaan isaanis achi turanii jechuudha.